lolli kiristaanota erga kiristaanummaan jalqabeen dhaabbate takka dhaabbateen beeku ari'atamuu jibbamuun maqabadiin hin dhaabbatatanii yaadina maaliif eenyurraa jalqaban Yesuusuma mataasaa arrabsuurraa jalqaban yoonni sanbatarra nama fayyise guyyaa sanbataa qulqullinaan eeguu didee doonni seexana hiyyisiise humna beelzebuliin baasaa doonni mana hiyyeessaa dhaqe hiyyeessa jalaa buddeen nyaachuu dhaqe albaadeessa nyaateen quufuu inni garuu akkas jedhe muka jiidhaadhaan erga akkas jedhanii muka gogaa immoo akkama godhanii erganaan arrabsanii siniin immoo akkama arrabsan laataa arrabsoon akka jiru lafa kaa'e raafamin ta'u taanaan jijjiiramni nufu taanaan immoo sabii achumee ta'a hin socho'u ayqayyarim ayillawwatu jijjiiramni nufuuf raafamni dhufu hin dirqamu yeroo dhufee waa siraasu oduu mandaraa jecha mandaraa hiriyyaan taane firan taane ollaan taane sirraa urgufuu barbaade waaqayyo raafama keessa kan badu rakkina keeti raafama dhufeen kan badu yeeyyii hoolaa fakkaatee mana kee keessa jiru raafamni tokko gaafa dhufu kiraaf diina kee barta isa dhoksaatti si nyaachaa jiru arrifaasaa bakkee baasa waan raafamni gaafa dhufu waaqayyo waan si biraa hambisuu barbaade tokko qaba utuu raafamu ta'e aannani akka dhadhaa of keessaa qabu maaltu beeka utuu raafamu ta'e aannani akka dhadhaa baasu eewu beeka dhadhaa ta'uudhaaf raafamuu qaba Isaayyaas 54:10 kaasne tulloonni yoo raafaman iyyuu daaronni yoo socho'an iyyuu araarri gosa biraa hin mixxiqu wanti raafama jedhamee hin yaadamne yoo raafame iyyuu tulluu nama raafama jedhamee ayitaasabin tulluu raafamu akka mukaatti tulluu qilleensi asifachuu arguuf argeen beekon garuudhaaf innumti raafamne yoo raafame iyyuu si'a tokko mee narragaa wanta tin jenne sirragaa natti dhufa jettee wanta tin yaadne sitti dhufu wanti yaadamne yerootti ta'uu qaba bakka wanta tin eegne tokko ta'a garuu innis yaada waaqayyooti ati yaa Yerusaalem ishee dhiphachaa jirtu ati bubbeedhaan asiif achi darbatamteedha namni si jajjabeessu immoo hin turreedha yeroo rakkinni si urguuf yeroo rakkinni si raasu yeroo namoonni duula sirratti bobba'an nama biraa gargaarsan argattu kunoo jedhe waaqayyo immoo ani dhagaa gati jabeessaan sin ijaara hundee keessa dhagaa saafros irra nan dhaaba bantii riqaa keetii isa keessa ta'anii eegan callee diimaadha karraawwan kee dhagaa kaarboon kiliinii dallaa dhagaa sitti naannee jirus guutummaa dhagaa gati jabeessaan nan ijaara de axrii makeeyyu naanneessee nama bubbeen raasaa jirudha nama firan qabneedha nama dhiba jaalalli waaqayyo namuma oduun mandara raasaa jiru tokkoni lakkeen koo isin ijaaraa waaqayyo gaariidha iddoo tokkon dubbisaa hundinuu Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 11 deemaa baafadhaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kaasee hanga 11tti dubbifanna walii wajjiniin baafadhaa nan dubbisaa akkas jedha kanaafis waaqayyo yeroon isaa yemmuu ga'u akka ol sin qabutti harka isa aangoo qabeessaa jalatti gad of deebisa inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataati dhiisa of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessan akka leencii yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaade innaanna dhiphinni sanyii isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beektanii warra amantitti jabaatan ta'a seexanaanis morma yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu waaqayyoo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isa bara baraatti isin waamu ofii isaatii iddootti isin hin deebisaa isin hin dhaabaa isin hin jabeessaa hundee keessan isin cimsa aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u ameen ganama kana mata dureen sii kennu waaqayyo iddootti si deebisaa si dhaabaa si jabeessaa hundee keessan cimsa waaqayyo iddootti si deebisaa si dhaabaa si jabeessaa hundee keessan immoo hin cimsa Makata ya baba mejala medubada waaqayyoodha iddootti na deebisa na dhaaba na jabeessa na cimsa irra deebine dubbadame waaqayyoodha iddootti na deebisa na dhaaba na jabeessa na cimsa dubbii kan arfaniin nama jabaatee ba'utu jira as keessa Makato dava nama rakkina irratti humna argatee ba'u jira nama iyyuma irratti humna argatee ba'u jira amma teessanii naa ilaaltan Phexros obboloota akka isaa dhiphina jala jiraniif barreesse namoota akka isaa dhiphina bubbee biyya lafaatiin asiifachi raafamaa jiraniif barreesse maal jedhee barreessa yoos harka waaqayyoo jala of galchaa gara of gad of deebisaa harka waaqayyoo jalatti gad of deebisaa isin jedhe of hin bokoksinaa yoo namni isinitti keeyyuu deemiin kenninaa fi gad of deebisaa maaliif warra gad of qabaniif waaqayyoo ayyaana kennaa warra gad of qaban waaqayyo olol qaba
Kanaafiyyuu maal godhaa? Gad of qabaa isin jedhe. Satti baluu gad of qabaa. Erga jedhe booda'u seexanaan morma of qabaati, seexanaan immoo mormaa jedhe. Seexanaan mormaa. Wanti isinitti dhufe kun obboloota keessan guutummaa biyya lafaa keessa jirutti akka dhufe beekaa deema. Lolli kiristaanotaa erga kiristaanummaan jalqabeen dhaabbanne takka dhaabbatee hin beeku. Ari'atamuun, jibbamuun, maqabadiin hin dhaabbatattanii yaadinaa. Maaliif eenyurraa jalqaban? Yesuusuma mataasaa arrabsurraa jalqaban. Anni akka jedhee dubbate erga muka jiidhaa akkas godhanii muka gogaa immoo akkama godhan laataa. Erga naan akkas arrabsanii Bi'eelzebul humna Bi'eelzebuliin hafuurota moota baasaa jedhan. Inni seexana baasnaan albaadheessaa jedhan inni dhaqee buddeen namaan jejjaandaan immoo albaadheessa jechuun nyaatee kan hin quufne jechuudha. Yeroo inni dhaqee hiyyeessotaaf cubbamootaa wajjin buddeen nyaatu ilaa mana hiyyeessaa dhaqee buddeen nyaataam nyaateen quufu kun albaadheessaa jedhan. Yeroo inni seexana baasu humna Bi'eelzebuliitiin seexana baasaa jedhan. Yoo inni dhukkubsataa fayyise qanii sanbataarra fayyisee jedhanii lolu. Lafa waama hojjetu dhabe baqa. Yoo inni sanbatarra nama fayyise guyyaa sanbataa qulqullinaan eeguu dideen. Yoo inni seexana hiyyisiise humna Bi'eelzebuliin baasaa jedhu. Yoo inni mana hiyyeessaa dhaqe hiyyeessa jalaa buddeen nyaachuu dhaqeedha. Albaadheessa nyaateen quufu jedhu. Inni garuu akkas jedhe muka jiidhaadhaan erga akkas jedhanii muka gogaa immoo akkama godhanii jedhe. Erga naan arrabsanii siniin immoo akkama arrabsan laataa. Arrabsoon akka jiru lafa kaa'i. Bartoonni Yerusaalem keessatti walitti qabamanii jiran baay'ee raafama keessa sababa jiraniif Phexros ergaa barreessee maal jedhe? Of qabaa dammaqaa taa'e gad immoo of deebisaa. Yoo isin ol qabdanii Waaqayyo isiniif hin lolu. Yoo isin gad of deebistan garuu Waaqayyo isiniif lola. Kanaafiyyuu maal godha? Seexanaan mormaa. Seexanaan mormaa. Maal godha Waaqayyoo jedhe? Tokko iddootti isin deebisaa. Buqqaanii turan jechuudha jarri kun. Yanama waa sirkaa badee waan tokkoon jechuu fedha iddootti si deebisadha Waaqayyo. Wanti si jalaa badee ganama kana iddootti siif deebi'u. Itti minama sibiraatti waan iddootti si deebi'u jira idin. Maal akka ta'e hin beeku. Nagaan nama jalaa hin bada, eebbi nama jalaa hin bada, fayyinni nama jalaa hin bada. Tokko tokko fayyina hin qaban, fayyina isaaniitu iddootti bade. Tokko tokko eebba hin qaban, eebba isaaniitu iddoo gadhiise. Tokko tokko immoo nagaa hin qaban, hin booree nagaan mana isaanii. Ganama kana sabbar seenaa nagaan kee manatti deebi'a. Wanti si jalaa bade iddootti si deebi'a. Mee Waaqayyo iddootti na deebisa jedhaa dubbadhaa. Tokko saduma nama iddootti deebisuun qabanaa jedha Waaqayyo. An akka durii miti dadhabeera namoonni jechaa jirtan. Lolan natti baay'ate akka durii miti waraansan natti baay'ate yaa namoota jechaa jirtanii isa durii caalaa waan gaariin sinii godhadha Waaqayyo. Siifan lola siin jedha Waaqayyo. Kanaaf maal jedhe kan Phexros ergaa afur dabarseef iddootti isin deebisaa ergasiyoo isin dhaabaa ergasiyoo isin jabeessaa achiyoo isin cimsaa. Waaqayyo iddootti si deebisaa, si dhaabaa, si jabeessaa, si cimsaa. Ergaadha kun jedheen darbamas ikoonomiin haa ta'u, hafuuraan haa ta'u, foonitti hafuuratti Waaqayyo iddootti si deebisaa, si dhaabaa, si jabeessaa, si cimsaa. Maqaa Yesuusiin si chaappeesseera. Nama meen jedheef chaappeesseera. Harka kee akkas godhi chaappeeffameera dhibee. Tokko. Jabaachuun kee beekameera. Jabaattee baata. Si dhaaba Waaqayyo. Utuu bubbeen rakkinaa asiif achi si oofuu Waaqayyo jabeessee si dhaaba. Utuu oduun mandara si raasaa jiru Waaqayyo jabeessee si dhaaba. Jabaadheen dhaabbadha dhibee. Tokko. Dhugaa Waaqayyo nama diina irratti humna argatee ba'u jira. Nama rakkina irratti humna argatee ba'u jira. Nama dukkana irratti humna argatee ba'u jira. Waaqayyo ganama humna si hidhachiisa siin jedha. Beetumni isa qabattu asitti warri loltuu hidhatan addana addana isaanii irratti akka kanatti namoota baay'ee hidhannoo hidhatanii baaniin arga. Maal jennaan nama baajata hidhachiisu qabada Waaqayyo. Nama humna hidhachiisu qabadaan jedha. Nama eebba itti hidhu jira naan jedha. Namuma man jedhe tokkoof chaappeesseera. Waaqayyo siif taasiseera. Amma yeroo baay'ee wanti iddoo gadhiisee amma iddoo argatutti irraafama. Irraafama. Wanti iddoo gadhiise amma xaara mana kanaa innaa qilleensi fuudhee ba'ee qorqorroon isaa maal taate qilleensa keessa fiiddi amma dattee iddoo argattutti. Maaliif bubbee fuudhee ba'e jechuudha. Akka kanatti bubbeen rakkinaa nama raasa beektu si'a tokko tokko. Biyya lafaa keessa sababa jirruuf si'a tokko tokko urgufamuuf raafamuun hin dhufa. Yeroo sanatti gaa harki si jabeessu si barbaachisa.
Harki iddootti si deebisu si barbaachisa. Harki si dhaabu si barbaachisa. Fira bira immoo hin jiru harki kun. Maatii bira hin jiru, nama bira hin jiru. Eessaa dhufa? Olii dhufa. Waan jechuu barbaade harki Waaqayyo gubbaatti siif diriirfamu. Harki si dhaabu Waaqa biraa siif dhufu. Jedhame Waaqayyoon kooyidha. Harka isaa diriirsee iddootti na deebisa. Na dhaaba. Na jabeessa. Na cimsa. Maal jennaan nama jabeessu jira da Waaqa. Yaabbii laddaa Yihudaa seediya warri badiisa kee eegana dhagaani Waaqayyo jabeessee si dhaabaidha. Bubbeen rakkinaa si fuudhee hin ba'u. Bubbeen hiyyumaa si fuudhee hin ba'u. Lolaan rakkinaa si fuudhee hin ba'u. Lolaan hiyyumaa si fuudhee hin ba'u. Wanta iddoon qabanne wanta iddoon qabanne yookiis wanta hin dhaabbanne asii gachi. Wanta hundee hin qabne tokko namnis dhiitee iddootiin kaasaa qilleensis dhufee fuudhee hin ba'a. Lolaan lolee dhufees fuudhee hin ba'a. Kana beektu? Wanti hundeensa hin dhaabbanne tokko qilleensumaan fudhatamee ba'a. Qilleensumatu golee buqqisee ba'a. Wanta dhaabbatee jiru garuu wanta hundeessaa lafa keessa galfate garuu homti nu sochoosuu hin danda'u. Homti nu buqqisuu hin danda'u. Kanaafidha Waaqayyo maal godhan? Iddootti isin deebisa, isin dhaaba, isin jabeessa, isin cimsaa. Hin raafamina. Raafamni gaafa dhufu wanti badu rakkina keeti. Ataftee jiraatta. Raafamni tokko gaafa dhufu waan si biraa hambisuu barbaadee qaba Waaqayyo. Iccitii kana beektu? Gaafa waa sirraa raafamu wanta sirraa urgufuu barbaadee qaba Waaqayyo. Wanta sirraa harcaasuu barbaadee qaba Waaqayyo. Akkasidha. Yeroo dhufee waa siraasu oduu mandaraa, jecha mandaraa, hiriyyaan taane, firan taane, ollaan taane sirraa urgufuu barbaade Waaqayyo. Yeroo urgufamni dhufu ati jabaattee dhaabatta wanti hin barbaachisne sirraa urgufama. Dameen ijaan godhanne sirraa muramaa. Hallelujaa. So raafamni gaafa dhufu sodaatin asin. Raafama keessa fayyina jira. Namicha qarqara galaanaa waggaa 38 ciise. Bishaanichi gaafa raafamudha. Ergamaan Waaqayyoo dhufee bishaanicha gaafa sochoosu bishaanichi raafamadha. Namni dursee keessa lixe maal ta'a? Hin fayya. Yeroo raafamni dhufu lawuxii wayii dhufa. Raafamni ta'u taanaan jijjiiramni dhufu. Jijjiiramni dhufu taanaan immoo sabii achumee ta'a. Hin socho'u, ayqayyarim, ayillawwatum. Jijjiiramni dhufuuf raafamni dhufu hin dirqama. Kana beektu? Hin raafamtu taanaan akkamitti jijjiiramta mati? Raafamni jijjiirama fida. Jijjiiramni dhufe immoo mana namaa jijjiira. Wangeela kanaan irra naman jijjiiruu jira Waaqa. Bubbeen gaafa dhufu sochootani. Waaqayyo maal godha? Jabeessee isin dhaaba. Waaqayyo jabeessee na dhaaba dhime. Raafamni maaliif akka dhufu isinitti malala? Raafamni maaliif akka dhufu Ibroota keessa dhaqa. Maaliif raafamni akka dhufu in argitu? Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 26 kaaseen dubbisa la dhaggeeffadha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 26 kaasee. Yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera. Lafa maal godheera? Ilaala dhaggeeffadha waa'ee sochii. Yeroo sochiin dhufu, yeroo namni sirratti ka'u, yeroo diinni sitti baay'atu, yeroo ari'atamni sitti baay'atu, yeroo raafamni sitti dhufu. Hin raafaminati. Wanta inni siif hojjetee deemuun sitti hima. Wanta inni siif buusee deemuun sitti hima. Dhaggeeffadhu. Yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera. Ammas al tokko lafa sochoosu duwwaa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa jedhee abdachiiseera. Ilaalaga. Lafa sochoosee ture. Lafa bichaa miti Waaqas immoo nan sochoosa. Samiima kanayyuu nan sochoosa. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamuu hin dandeenye afi akka jiraatutti. Bayyi Yesuus Kiristoos. Raafamni maal fida? Wanti socho'uu hin dandeenye afi akka jiraatutti. Afi akka jiraatutti. Wanti socho'uu hin dandeenye afi akka jiraatutti. Wanti uumame hundinuu raafamee iddoo dhaabutachuun isaa hin mul'isaa. Ilaala. Jabeessee kan Waaqayyo dhaabe inuma dhaabata. Raafama keessa kan badu rakkina keeti. Raafama dhufeen kan badu yeeyyii hoolaa fakkaatee mana kee keessa jirudha. Raafamni tokko gaafa dhufu firaaf diina kee barta. Ila isa dhoksaatti si nyaachaa jiru arrifaasaa bakkee baasa Waaqayyo. Raafamni gaafa dhufu dhaggeeffadhu sitti hima. Waaqayyo waan si biraa hambisuu barbaade tokko qaba. Si'a tokko Abrahaamiif Looti walii wajjin ba'an. Abrahaamiin hamba jedhe Waaqayyo. Fira kee fudhadhu hin jenne. Fira kee keessaa bayyade malee. Maatii kee fudhadhu bayi hin jenne. Maatii kee keessaa bayyade malee. Abrahaam garuu Looxiin eessuma isaa fudhatee ba'e. Sodaatee Waaqayyo
Utuu Looxiin barbaachisa ta'e mana kee keessan kee hambayin ittiin jedha. Amma garuu firoonni Abrahaamiif hin barbaachisan. Deemsa Abrahaamiif gufuudha. Sochii Abrahaam sochoof gufuudha. Maqaa ta'eef Waaqayyo maali? Maatii kee abbaa kee keessaa, qomoo abbaa kee keessaa, biyya abbaa kee keessaa baay'ee. Abrahaam garuu Looxiin fudhatee ba'e. Looxiin barbaachisu ture. Waggaa dheeraa waggaa 25 ol walii wajjin deeman. Abrahaam waggaa 25 kakuu dhageessan arguu dadhabe. Arguu dadhabe. Ijaaf gurra gidduu waggaa 25 deeme. Dhaga'ee arguudhaaf waggaa 25 itti fudhate laa kanaaf kana gidduu. Dhaga'eera miniire arguudhaaf garuu laa inuma deemaa ijaaf gurra gidduu inuma deemaa waggaa 25 itti ta'e. Dhaga'ee arguudhaaf. Maal dhageessee arguu dadhabde? Har'a harkaan qabattee baate. Har'a maqaa Yesuusiin harkaan qabattee baate. Isa booda guyyaa tokko Abrahaamiif Looti hojjetoota isaanii walitti bu'an. Raafama dhufe. Hojjetoota isaanii tiksitoota hoolaa isaanii walitti bu'an Abrahaamiif Looti walitti bu'an. Isa booda gargar baana bakka jedhan. Adda baanaa jedhan. Dhiisii jedhe Abrahaam waliin lollu kottu jedhe. Adda deeffannaa jedhe. Kottu adda baanaa mee. Ati iddoo barbaadde filadhu jedhe Looxiin. Gara barbaadde filadhu. Ani immoo garumatti tuffatteen filadhaa jedhe. Looxi marga bareedaa Waaqayyo keessa hin jirre. Waynii bareedaa Waaqayyo keessa hin jirre. Garuu Waaqayyo keessa hin jiru. Ejersa bareedaa garuu Waaqayyo keessa hin jiru. Bishaan laga keessa yaa'u bareedaa garuu Waaqayyo keessa hin jiru. Ilaaleeti isa kanan filadhaa jedhe. Asiinoo dhagaadha, onaadha, baadoodha. Waaqayyo garuu keessa jira. Isa booda Looxi marga bareedaa, xaafii bareedaa, maasii bareedaa Waaqayyo garuu keessa hin jirre tokko argeeti kanan fudhadhaa jedhe. Kan barbaadde filadhu jedhe Abrahaam. Abrahaam immoo lafa onaa dhagaa malee waan tokko hin qabne, kattaa malee waan tokko hin qabne garuu Waaqayyoon of keessaa qabu tokko ilaalee ani immoo kanan fudhadhaa jedhe. Isa booda Looxi hin dhaqee Sodoomiif Gamoraa ta'ee gubate dhumarratti. Biyya Looxi filate. Sodoomiif Gamoraa ta'ee gubate. Biyya Abrahaam filate immoo biyya aannaniif dhadhaa baasuu ta'e. Filannoon kee gaariidhaa kana booda eebbatti baatan. Raafamni dhufe kun eebba guddaatti si baasa. Raafamni dhufe kun kakuu keetti si baasa. Raafamni dhufe kun eebba kee irra si dhaaba. Ameen jedhi fuudhin harkaa. Jedhame bubbeen natti ka'ee jiru kun hedin. Kakuu koo fiixaan baasa malee. Anaan fudhateen sokku hedin. Amantee dubbatte yeroo namni sirratti ka'uun sodaatiin Waaqayyo waa itti dabarsaadha. Yeroo namni si jibbuu sodaatiin Waaqayyo tulluu galataa tol si baasuuf jedha. Tulluu eebbaa tol si baasuuf jedha. Gaara galataa si yaabsisuuf jedha. Ilaa kunoo nama Waaqayyo harka qabu jiras gahe. Waaqayyo harkas haa qabu yee. Amma raafamni dhufe suni Abrahaam irraa waan balleessuu barbaade qaba Waaqayyo. Maal jedha gaa? Raafamni kun jedha wanti hafee jiraatu akka jabaatee dhaabbatutti wanti uumame hundinuu raafamee iddoo dhaabbatachuun isaan taa'edha. Amame waan tokko sirriitti ma dhaggeeffadhaa. Yeroo dhadhaa baasan iddoo hundumaatti tokko ta'uu isaan beeku akka naannoo xinnoo dhaladheetti. Ilaa fakkeenya isaan sinitti hima. Yeroo raasanii abuubbii jalqabaa fuudhanii asii gaditti naqu. Isa booda maal godhu? Hin goone diu maal keessaa baasaa jiru? Utuun raasan ta'e dhadhaan hin baa? Utuun urgufan ta'e asii ol immoo nufa? Ilaa akkas godhu gaa jalqabaa hin reebu hin dalagu situu gamaa gamanaa arraba namaa jecha mandaraa ilaasii dha'u buqqisanii immoo laalu hin rukutu ergasii immoo akkas godhamu immoo jilbaan taa. Isa booda maal godhu? In sochoosu amma immoo yeroo sochoosin maal godhu? Walitti qabamti. Qulunquluu taatee gubbaa taatee dhuftee irra keteessi. Isa booda eewutu dursee dibata. Waan tokko sitti hima namuma raasaa tureetu keessaa kutee harka isaa mataatti dibata. Maqaa Yesuusin inni si jibbaa ture dhufee maaddii keerraa nyaata. Inni si jibbaa ture dhufee mana keetii nyaata. Warri si raasaa jiran walitti eebba kee sii qabaa jiru. Eebbi kee miilana walitti sii qabameera. Jedhame walitti qabamaa jira hidhaa. Sassaabamaa jira hidhaa. Eebba kuufamaatti baatu siniin jedha. Asii baatanii eebba kuufamaatti baatu. Asii baatanii galata guddaatti baatu. Asii baatanii dirree galataa irra dhaabbattu. Jedhame raafamaan jira garuu hidhaa. Badaan jira utuu hin taane hidhaa. Eebba koo sassaabamaa jira hidhaa. In amantaa? Ati moo dhadhaa caalaa baatee mul'atta?
Wanta si dhokse ergaa baatee mul'atta. Wanta si awwaale ergaa baatee mul'atta. Utuu raafamu ta'e aannani akka dhadhaa of keessaa qabu maaltu beeka? Utuu raafamu ta'e aannani akka dhadhaa baasu eenyu beekama? Dhadhaa ta'uudhaaf raafamuu qaba. Socho'i, buqqa'i, ilaalaa ammas siree baayiru, arrabaan siree baayiru, dullaan siree baayiru, qophaa'ii kakuu keetti si baasaa jiru, qophaa'ii eebba keetti si dabarsaa jiru. Harka kee mirgaa ol kaasi ani darbaan jira ani mee tokko salumaa eebba keetti darbita malee hin nyaatamtu. Galaanni du'aas hin nyaatu, galaanni abaarsaas hin nyaatu. Nama utaalee dirree galataarra dhaabatu argeeran. Utaaltee dirree kakuutti ceeta, utaaltee dirree eebbaarra dhaabbatta. Eebba kuufamaatti si baase. Fuudhi 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 fuudhi. Rabakata Lallabaa radilas. Maal jedhee Waaqayyoon keessan iddootti isin deebisaa, isin dhaabaa, isin jabeessaa, isin cimsaa jedhe. Dhuma jabeessan jara san dhiisaa jedhe. Rakkinni kun hundumatti dhufaa jedhe. Obboloota akka keessan addunyaa guutuu keessa jiranitti dhufaa jedhe. Kiristaan erga taatanii inuma jibbamtuu, inuma mari'atamtuu, inuma tuffatamtuu dhiisaa jedhe. Maaliif ennaan Waaqayyootu jedhe iddootti isin deebisaa. Waan sin irraa morgufuu qaba. Waan sin irraa morgufuu qaba. Hiriyyaan taane godhe si biraan biseera. Nan bisa si biraa. Isa si wajjin nyaachaa si nyaatu. Isa hoolaa fakkaatee yeeyyii ta'ee jiru. Ajjeeseera si biraa. Hambiseera si biraa. Ameen ameen ameen. Nama dhukkuba isaa awwaalee ba'u jira ganama kana. Nama yaaddoo isaa awwaalee ba'u jira ganama kana. Nama abaarsa awwaalee ba'u jira ganama kana. Nama dhibee awwaalee ba'u jira ganama kana. Nama biiftuu ulfina argee ba'u jira ganama kana. Nama dukkanni isaa ifu tokko jira ganama kana. Harka keellachuu raasi ifeera. Yaa ifuu qaba, raafamuu qabas. Kanaaf raafama isinitti dhufu hin sodaatinaa. Waa urguftanii waan haaraatti ceetu. Inni baduun badaa, inni hafee jiraatu immoo jabaata. Akka kanadha. Kanaaf maal jedhe egaa Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 5 irratti akka jedhe ani deebisee sin ijaaraa, atis jabaattee hin dhaabbattaa jedhe. Ani jabeessee sin ijaara, atis jabaattee hin dhaabbattaa. Iddoo man dhaabbadhuun na beeyya namoota jechaa jirtanii. Maarafiyaan na beeyya, bakkuman qubadhuun na beeyya. Rakkinni na daddarbate, biyya jijjiirranna na wajjin biyya jijjiirrate ya namoota jechaa jirtanii sabbar zeenaa. Jabeesseen si dhaabada Waaqayyo. Jabeesseen si ijaaraadha. Mee inni na jabeessu Waaqayyo jiraadha. Inni humna naaf ta'u Waaqayyo jiraadha. Hin raafamin hin ijaaramtaa jedhin. Dhagaa gati jabeessaan sin ijaaradheera Waaqayyo jedhin. Hinuma ijaaramtaa jedhin. Namatti qabde maqaa Yesuusin ijaarsa gaarii tokko haa ijaaramu. Ijaarsa gaarii tokko haa ijaaramu. Nan ijaarama jedhame ofii keessaniin. Kana boodaayidha. Harki na ijaaruu, harki Waaqayyoo naaf dhufeera. Ilaa dhiphinni gaafa dhufu lakkaa Waaqayyo immoo nama ijaaraa jira. Amma hundeen isaa lafa keessaa ba'utti raafamaadha, qilleensatu irra fiiga. Amma utuu addaraashi kun lafa kanarra hin jiru ta'e qilleensi asii achi shuu jedhama. Amma garuu girgiddaa kana daangessaa, girgiddaa sana daangessaa, girgiddaa kana daangessaa, girgiddaa kana daangessaa. Ala utuu baate muki raafamaadha. Mana na keessa garuu qilleensi olii gadi fiiguu hin jiru. Maal godhata girgiddaun? Achi deebi'ee deebiseera. Nama tokko naan jedha Waaqayyo achi deebi'ee rakkina isaa irraa deebisan. Amma hundeen isaa ba'utti raafamee numa ta'a. Hidhaa akkas jedha. Isaayyaas 54 lakkoofsa 11 laala. Lakkoofsa 10 kaasnee dubbifanna. Isaayyaas 54 10 kaasnee. Tulloonni yoo raafaman iyyuu tulluun akkamitti raafamam? Ilaa garuu ni kun maal jedha? Tulloonni yoo raafaman iyyuu tulluu raafamu. Ish muka qilleensi raasu argitanii beektu? Baala fa'aa kana fa'aa utuu qilleensi raasu argitanii kan beektan. Ish tulluu qilleensi raasu namni argee beeku. Tulluu raafamu akka mukaatti argitee beektaa? Tulluu qilleensi raasu
Kanaaf maal jedhe gaa? Tulloonni yoo raafaman yoo dhaam, wanti raafamne yoo raafame iyyuu, wanti raafamuu hin dandeenye yoo raafame iyyuu, tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronni yoo socho'an iyyuu, araarri koo si biraa hin mixxiqu. Wanti raafama jedhamee hin yaadamne yoo raafame iyyuu, dinqii koo no. Tulluu nama raafama jedhamee አይታሰብም. Tulluu raafamu akka mukaatti tulluu qilleensi asifachuu arguuf argeen beekon. Garuudhaaf innumti raafamne yoo raafame iyyuu, si'a tokko mee narragaa wanta ati hin jenne sirragaa. Natti dhufa jettee wanta ati yaanne sitti dhufa. Jireenya keessatti mudannoon akkasii baay'eedha. Jiraatas mudannoon akkasii hin jiraatas. ያልታሰበ ነገር ይከሰታል። wanti yaadamne yerootti ta'uu qaba bakka. Wantati accepting goone. Wantati neegne tokko tokkoon ta'a. Garuu innis yaada Waaqayyooti. Maaliifi maal jedha? Tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronnis yoo socho'an iyyuu, araarri koo si biraa hin mixxiqu. Maanni dinqii nama naga'u. Wanti hin raafamu jedhame yoo raafame iyyuu, wanti hin socho'u jedhame yoo socho'e iyyuu, tulluun hin raafamu. Wanti turruu raasu hin jiru. Gaarri hin socho'u. Wanti hin danda'amne, wanti ያልታሰበ ነገር ያልተጠበቀ ነገር ቢከሰት yoo ta'e iyyuu, araarri koo si biraa yeroo mee waamati neegne tokko sirra ga'u karaa hiriyaa keetii, karaa nama jaallattu, karaa adda addaa dhugaan sitti araarri Waaqayyo si biraa hin mixxiqu. Galanni isaaf haa ta'u. Waamati neegne akka volkaanootti yoo dho'e iyyuu, araarri koo si biraa hin mixxiqu jedheeti. Maal jedhe Lakkoofsa 11tti? Waaqayyo ati yaa Yerusaalem ishee dhiphachaa jirtu, isheen immoo dhiphatte laala. Yerusaalem immoo dhiphatte. Maaliif? Wanta isheen hin eegnette. Wanta isheen hin ta'a jettee hin eegne jireenya ishee argate. Jireenya ishee mudate. Mudannoo gadheetu ishee argate. Hin mudate. Inni immoo maal jedhe Waaqayyo immoo? Ati yaa Yerusaalem ishee dhiphachaa jirtu, ati bubbeedhaan asiif achi darbatamteedha. Bubbee darbate Yerusaalemin as darbate, achi darbate, hin raase, hin urgufe. Bubbeen rakkinaa. In eegne isheen wanta isheen hin eegne tokkodha kun. Ati yaa Yerusaalem ishee dhiphachaa jirtu, ati bubbeedhaan asiif achi darbatamte. Namni si jajjabeessu immoo hin turreedha. Nama bira hin jiru. Yeroo rakkinni si urgufu, yeroo rakkinni si raasu, yeroo namoonni duula sirratti bobba'an, nama biraa gargaarsa hin argattu. Macheem firan argattu. Yeroo iyyummi si raasu, firan argadhatte hin eegin. Yeroo ari'atamni dhufu, nama biraa fira nan argadha jettee accept hin godhin. Ilaalaa, Yerusaalem wanta isheen hin eegne turre ga'e. In eegne isheen kun narra gaa bara koo keessatti jettee hin eegne. Nagaa seete raafama dhufe. Maal jedhe Waaqayyo immoo? Tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronni yoo socho'an iyyuu, araarri koo si biraa hin mixxiqu. Hin mixxiqu. Si biraa hin deemu. Araarri koo si bira jira. Araarri koo si jabeessa. Si dhaaba. Si cimsa. Habeeraa dalabaash. Riika labaalobaa. Lafa araarri Waaqayyoo jiru sabni hin jajjabaata. Lafa araarri Waaqayyoo jiru ikoonomiin namaa hin cima. Lafa araarri Waaqayyoo jirutti namni hundee godhata beektaa? Hundee godhata. Hundee keessi hin cimsa namni. Amma garuu Yerusaalem wanta isheen hin eegneetu eeggate. Maal jedhe Waaqayyo? Ati yaa Yerusaalem ishee dhiphachaa jirtu, ati bubbeedhaan asiif achi darbatamteedha. Maaltu si darbachaa jira sin? Rakkina akkamii si darbachaa jira sin? Ilaa kunoo waa'ee keef akkas jedha Waaqayyo. Namni si jajjabeessu hin turre. Kunoo ani. Namni jiru ani garuu jedhe Waaqayyo la. Namni si jajjabeessu hin turre. Kunoo ani immoo jedhe. Akka namaa miti jechuudha. Akka namaa ta'ee yoon garaa natti jabaate, yoon garaa natti jabaate, siif jira naan jedhee jaalala natti dhiyaate, jaalala. Irra deebi'ame akka namaa ta'e yoon garaa natti jabaate, yoon garaa siif jira naan jedhee jaalala natti dhiyaate. Amma gamaa jedhe namni si jajjabeessu hin turredha. Fira bir keessaas hiriyaa keessaas namni si jajjabeessu hin turre. Maanni maal nabbara? Hin qabdu nama ishee jajjabeessu Yerusaalem. Kunoo jedhe Waaqayyo immoo ani dhagaa gati jabeessaan sin ijaara. Hundee kees dhagaa saafros irra nan dhaabaa. Ani bantii riqaa keetii, bantii riqaa jechuun na dhaggeeffadhaa, bantii riqaa. Maammaa seedhan beektu sana namni keessa taa'ee waa eegu.
Beetu mamma. Fakkeenyaaf biiroo tokko gaafa deemtan qallisanii ol kaasanii fookii godhanii zabanyaan achi keessa teessee nama ilaalti. Isinii galeeraam. Yookiin faabrikaa tokko qorqorroo maan ol kaasanii ijaaruu fi achi keessa teessee nama ilaalta si gadi. Zabanyaan. Sa keessa taa'anii mana eegan. Isan si ijaaraa deem. Nama mana keessa bulu hin qabneef zabanyaan si bitaa. Eegduun si kaasaa. Waaqayyo waan gaariitti si dabarsu barbaadeera. Haleluyaa. Maal jedhe ani bantii riqaa keetii keessa taa'anii eegan. Keessa taa'anii eegu. Mana eegu. Mana keen ijaaraa. Nama bubbeen si fachi darbachaa jiru. Nama lafa bulu hin qabneen. Kunoo ani dhagaa gati jabeessaan sin ijaara dheeti. Bantii riqaa keetii isa keessa taa'anii eegan callee diimaadha. Karraawwan kee dhagaa kaarboon kiliiniin. Dallaa dhagaa sitti naannee jirus guutummaa dhagaa gati jabeessaan nan ijaaraa dee. Axrii makeeyyuu dallaa keeyyuu naanneessee nama bubbeen raasaa jirudha. Nama firan qabneedha. Wayne nama dhiba jaalalli waaqayyo. Namuma oduun mandara raasaa jiru tokkoni lakkee qoo isin ijaaraa. Kaarboon kiliiniidhaan dhagaa gati jabeessaan callee diimaadhaan. Maalan godha? Sin ijaaraa. Sin ijaaraa. Waaqayyo dhiyootti mana sinitti ijaara. Oosii kennameera. Oo fudhattee baataa. Inni seenaa jijjiirru Yesuusii dhufeera. Maal jedhegaa? Guutummaatti dallaa dhagaa isitti naannee jirus guutummaatti dhagaa gati jabeessaan nan ijaara. Ani waaqayyo ilmaan kee hundumaa nan barsiisa. Yemmus nagaan ilmaan keetii guddaa hin ta'a. Raafama keessatti kan iddootti nama deebisu, kan nama ijaaru, kan nama dhaabu, kan nama cimsu waaqayyo qofaadha. Biyyuma raafamaa jirtula. Hila nama kun sooftii raafamaa jira. Anatu raasaa jira. Qilleensi immoo na gargaaree darbachaa jira. Anaaf qilleensi olii gallee sooftii kana raasaa irra. Raasaa irra. Mee maaltu sirratti ol ijaaree akkuma harki koo fi qilleensi kun ol ijaaree sooftii kana raasaa jiru. Maaltu si raasuu barbaade arasin? Jecha namaati, oduu mandaraati. Akkee waaqayyo immoo harka isaanii keessaa si buuseen si ijaaradhe. Iddoon siif kenna siin jedha. Ariyataa kee immoo afaanan qabachiisa jedha. Ol kaanee dhaabbannee kadhannagaa. Kaa dhaabadhaa. Mee akka dhagaal tokkicha akkasii waaqayyo iddootti na deebisaa jedha. Na dhaabaa jedha. Na ijaaraa jedha. Na cimsas jedha. Cimeen galaa jedha. Ya nama jajjabaachuun dadhabe jettu kunoo waaqayyo sin ijaara siin jedha. Waaqayyo deebiseen si ijaara siin jedha. Haleluyaa jedhame. Tokko. Lama. Saduma. Dabali dubadie. Diinni kee kufeera. Rakkinni kee kufeera. Abaarsi si gaddisee deemeera.